Kanumaanii obboloota keenya barattoota daa'immaniitiin isaaniin eebbaan jalqabnaa mee haamilee keessan laadhaaf hime. Nookalcha ulfaadhaa guddadhaa jiraadhaa cirreecha akka cirreecha gannaarraa ta'a hammaaramtanii dhumina sanyiin keessaa naa margu duuti isin hin fixin eebbifamaa bonaa ganna lalisaa jiraadhaa ulfaadhaa karuma jennaa Hamle intikata hamle tira balati hamle la dafi inni kan birahani toori sagantaa keenya beeksuun ta'a inni jalqaba keessummoonni maatiin barattoota jechuudha iddoon qabatu kuni iddoo qabataniitu ittaanee haasaa baninsaatu godhama kun immoo gaggeessaa waldaa maqaan Yesuus biiftuu kan ta'anii barsiisaa Misgaanuu Fiqaaduutiin hamle la dafi isaaniifis intikata hamle la dafi ulfaadhaa baga geessan baga gammaddan isiniin jenna. Baga waliin geenyeen hin jiru haamilee keessan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef baga gammaddanii isiniin jenna. Itti aansee haasaa baninsaa taasisaa sagantaa kana warra naalaateef galatoomaa jecha duraan dursee Waaqayyoo inni hojii namaa jalqabsiisee nama xumursiisuu galata haa argatu. Itti aansuudhaan kabajamtoota maatii barattootaa eebbifamtoota daa'imman mana barumsaa keenyaa barsiisota mana barumsaa keenyaa koree mana barumsaa keenyaa maatii mana barumsaa keenyaa fi keessummoota affeeramtan hundumaan baga nagaan dhuftan baga gammaddan isiniin jenna. Barri barnootaa barana dabarsine kun bara 2014 kuni bara qormaata jabaa qabu barachuuf haafuuti lubbuun jiraachuuf iyyuu bara yaaddoo guddaa qabu ture. Kun adeemsa hojii keenyaa keessatti seenaa hin dagatamne kudhaama barreessinee mormaa ijoollee keenyaatti keenyuu fi amartii qubaa ijoollee keenyaatti kaa'uu qabnudha. Uumaan keenya inni dhala nuuf kennee dhala keenyaa wajjin nagaatti nu eegee galataa argatu jenna. Haamileen keessan hin jiru. Biqiltuun kun nuuf kennaadha. Akka kunuunsinu, akka eegnuu fi abjuu isaanii akka dhugoomsinu adaraa nutti kennamedha. Kana hin goonu yoo ta'e itti gaafatama seenaa jalaa ba'uu hin dandeenyu. Kennattaadha. Abbaan kennaa kanaa itti nu gaafataa jechuudha. Xumura irratti daa'imman abarsiinuun haasaa koo isa dhumaa fi dhaadannoo keenyaa yeroo hundumaati. Ulfaadhaa. Altakka haamilee laadhaa ittaan suudhaanii gabaasa hojiitu dhiyaata. Gabaasni hojii dhiyaatu kuni hoogganaa mana barumsaa kanaa kan ta'e barsiisaa Misgaanuu Taanaadhaan dhiyaata. Biraanuu Taanaadhaan dhiyaata. Haamilee laannaaf altakka. Barattoonni mana barumsaa biiftuu nunnuu hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jenna. Haamileen hin jiru hin gammanne. Tol gabaasa kan mana barumsaa kanaa yeroo isin dhageessisu ta'a. Gabaasa hojii mana barumsaa oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa biiftuu nunnuu jedha. Waxabajjii 26/2014. Waan hundumaa dur ifaajjii barnootaaf taasistaniin booda guyyaa eebba keessaniin ga'uu keessaniif barattoonni akkasumas qaamota isin waliin ta'anii akka isin milkooftaniif isin cina dhaabbachuudhaan deeggarsa adda addaa isiniif taasisaa turan barsiisotaa fi koreewwan mana barumsaa keenyaatiin manni barumsaa keenya
biiftuu nunnuu baga firii dhamaatii keessanii argattan baga gammaddan isiniin jetti. Akkuma beekamu barnoonni guddina dinagdee biyyaa jijjiirama yaada qalbii fi walumaa galatti barnoonni guddinaaf jijjiirama biyya tokkoof gahee olaanaa waan ta'eef manni barumsaa keenya lammii gahoome oomishee fi dorgomaa ta'e oomishuuf kutannoo olaanaa kan qabdudha. Addunyaa kana wal caalchise qabeenya qabaachuu qofa osoo hin taane xiyyeeffannoon barnootaaf kennamedha. Carraan keenya gara fuulduraas kan milkaa'u xiyyeeffannoo nuti barnootaaf kenninuun akka ta'e falmisiisaa miti. Adeemsa hojii barnootaa keessatti hamma ammaatti taasifamaa ture yeroo ilaallu hojiin hojjetame boonsaa ta'us gama qulqullina barnootaa mirkaneeffachuun yoo madaallu hojiin ammallee gara fuulduraatti hojjetamuu qaban hedduun akka jiru namatti mul'isa. Kanaafuu hawaasni maatii mana barumsaa kanaa taatan hundi haalota kana hunda yaada keessan galchuudhaan eebuu ijoollee keessaniif hawaasa keenyaa guutuu akka ta'uuf cina hiriirtanii seenaa boonsaa akka hojjettan manni barumsaa kun amantaa guddaa isinirraa qaba. Barumsi furtuu jireenyaati. Kana yommuu jennu barumsi meeshaa jabaa dhalli namaa rakkoo dinagdee, siyaasaa, hawaasummaa isa mudatu tokkoof furmaata kaawwatudha. Kun immoo kan inni ta'uu danda'u barnoonni qulqullina qabu lammiiwwan hundaaf yoo kenname qofaadha. Akkasumas karaa doofummaa fi wallaalummaan ittiin badu dukkanni ittiin saaqamu ta'uun isaa kan wallama gaafachiisu miti. Kanumarraa ka'uun manni sagadaa kun rakkoo mana barumsaa oolmaa daa'immanii magaalaa keenya keessa jiru xiinxalee erga laaleen booda gumii amantoota bara barnootaa 2011tti akka banu taasisee jira. Haaluma murtee kanaan maqaa mana barumsichaa mana barumsaa oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa biiftuu nunnuu jedhamutti moggaafamee bara barnootaa 2011tti oolmaa daa'immanii daree 2 fi kutaa tokkoffaa daree 1tti barsiisuu kan eegaledha. Haaluma kanaan manni barumsaa biiftuu nunnuu doofummaa fi hiyyummaa akkasumas gufuuwwan dhala namaa kan ta'an buqqisuuf barattoota isaa haala ho'aa fi gammachiisaadhaan barnoota isaa geggeessaa tures itti fufee jira. Walumaa galatti yeroo ammaa kana hawaasni mana barumsichaa guddina mana barumsaaf kallattii maallaqaan, beekumsaan, humnaan deeggaruun qulqullinni barnootaa sadarkaa barbaadamurra akka ga'uuf carraaqee hojjechaa jira. Dhumarratti barri barnootaa fi jireenyaa fuula keessan dura jiru kan milkii, gammachuu fi kan jaalalaa akkasiniif ta'u hawwa. Galata. Duraan dursee lafa mijataaf qilleensa mijataa kan utuu namni yaadin duraan dursee abuuree lafatti seenaan dhalootaa dhalootatti darbu. Lafatti sammuun namaa qaroomee firii gaarii akka kennu lafa lafeen dhalootaa hamma addunyaan kun utubaa tokkoon dhaabbattee jirtutti bakka dhaloonni dubbisaa hafu isa godhe galata afaan duwwaan bahee dhumne isa lafa kana kenneef uumaaf galanni haa ta'u. Akkasumas namoota ogummaa fi yaada isaan keessa jiru kana jaarraa 21ffaa keessa qabeenya dhaabbataa godhanii lammii hundaaf akka ta'utti lafa kana irratti hundeessan hundumaaf manni barumsaa oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa biiftuu nunnuu galata guddaa hambaa seenaa gootee dhaloota isa boodaan dhufaa jiraniif as teessee lafee keessan lafee goototaa haa ta'u jetti. Kaayyoo mana barumsichaa hawaasa kamiinuu amantaan osoo addaan hin qoodin simatee tajaajilu. 2. Hirmaannaa fi dandeettiin barattoota shamarranii daran cimsuu. 3. Barnoota qulqullina qabu daa'imman dhaqqabsiisu. Mul'ata. Adeemsi baruu barsiisuu saffisaa ta'ee fi barnoonni qulqullina qabu barattootaaf kennamee bulchiinsi gaarii mana barumsaa keessatti diriiree argu. Ergama mana barumsichaa qulqullina barnootaa mirkaneessuu. 2. Barattoota dandeettii qaban oomishuu. 3. Hirmaannaa barattoota shamarranii cimsuu. Galma mana barumsichaa. 1. Naannoo mana barnootaa hawwataa gochuu. 2. Naamusa barattootaa fooyyessuu. 3. Dandeettii barsiisotaa cimsuu. 4. Daree fi faasiliitiiwwan mana barnootaa keessaa guutuu. Inni dhumaa lammii ga'umsa qabuu fi ofitti amanu horachuudha. Inni taanu hirmaannaa barattootaa ilaalchise. Bara barnootaa 2011 yeroo mana barumsaa kun baruu barsiisuu eegale kaasee haalli hirmaannaa barattootaa akkaataa armaan gadiitiin kan ibsamu ta'a. Bara barnootaa 2014 ilaalchise. Barattoota galmaan isinitti hima. Barattoonni galmaan keejii tokkoffaa wallaggeeffannaa jiru. Barattoota bara 2014 kana galmaan isinitti hima. Keejii tokkoffaaf kan galmaanii dhiirri 38, dhalaa 33, walitti 71dha. Keejii lammaffaaf kan galmaan dhiira 19, dhalaa 19,
walitti 38. Walumaa gala keejii tokkoffaan lammaffaa kan galmaan barattoonni dhiiraa 57, barattoonni shamarranii 52 walitti barattoota 109 kan galmaa yoo ta'u, kutaa tokkoffaa dhiira 26, dhalaa 13 walitti 39, kutaa lammaffaa dhiira 19, dhalaa 17 walitti 36, kutaa sadaffaa dhiira 15, dhalaa 16 walitti 31, kutaa arfaffaa dhiira 14, dhalaa 18 walitti 32. Waliigala barattoota kutaa tokkoffaa hanga arfaffaatti kanneen galmaan dhiira 74 fi dubara 64, waliigala barattoota 138 galmaa'ee jechuudha kutaa tokko hanga afuriitti. Waliigala keejii dabalatee barattoonni galmaan dhiira 131, dhalaa 116, waliigala 247 galmaa'ee jechuudha. Isaan kana keessaa barattoonni baratanii xumuran keejii tokkoffaa dhiira 20, dhalaa 23, waliigala 43, keejii lammaffaa dhiira 19, dhalaa 13, waliigala 32. Waliigala keejii tokkoffaan lammaffaan baratee kan xumure dhiira 39 fi dhalaa 36, waliigala 75. Kutaa tokkoffaa dhiira 20, dhalaa 9, waliigala 29 tu xumure. Kutaa lammaffaa dhiira 17, dhalaa 14, waliigala 31. Kutaa sadaffaa dhiira 12, dhalaa 16, waliigala 28. Kutaa arfaffaa dhiira 12, dhalaa 16, waliigala 28. Walumaa gala barattoonni kutaa tokko hanga afuriitti galmaa'an keessaa kanneen xumuran dhiira 61, dhalaa 55, waliigala barattoota 116 jechuudha. Akkasumas akkuma waliigalaatti keejii dabalatee barattoonni barnoota bara 2014 kana xumuran dhiira 100 fi dhalaa 91, waliigala barattoota 191 ta'uu isaati jechuudha. Kanumarraa ka'ee barattoota harcaan yoo isinitti immoo keejii keessaa dhiirri 18, dhalaa 10, waliigala 28 harcaaniiru. Keejii lammaffaa dhalaa dhiirri hin jiru, dhalaa 6, walumaa gala 6 harca'e. Kutaa tokkoffaa keessaa dhiira 4, dhalaa 10, dhiira 6, dhalaa 4, waliigala 10. Kutaa lammaffaa dhiira 2, dhalaa 3, waliigala 5. Kutaa sadaffaa dhiira 3, dhalaan hin jiru, waliigala 3 harca'e. Kutaa arfaffaa dhiira 2, dhalaa 2, waliigala 4 harca'e jechuudha kutaa arfaffaa keessaa. Walumaa gala barattoonni harca'an dhiira 31, dhalaa 25, waliigala barattoota 56. Walumaa galatti bara barnootaa 2014tti kanneen harca'an dhiira 31, dhalaa 25, waliigala 56 yommuu ta'u, kanneen baratanii xumuran immoo dhiira 100 fi dhalaa 91, waliigala 191 ta'a jechuudha. Kun hirmaannaa barattootaati. Hirmaannaa barsiisotaa bara barnootaaf 12-14 ilaalchise. Barsiisota dippiloomaa dhiira 3, dhalaa 1, walitti 4. Barsiisota BID dhiira 1, dhalaa 1, waliigala 2. Baay'inni barsiisotaa akka waliigalaatti dhiira 4 fi dhalaa 2, waliigala 6. Inni itti aanu ciminaa fi hanqinoota mana barumsaa oolmaa daa'immaniif sadarkaa tokkoffaa isin dhageessisa. Ciminoota isaanii yoo ilaala, ciminni mana barumsaa kana maanni yoonnee tokko manni barnootichaa ragaalee madaallii irraa argaman itti fayyadamee karooraa fi sagantaa gara fuula duraa qopheesseera. Galma barsiisonni qabxii barattoota isaanii fooyyessuuf karoorsuun kaa'ame mirkaneessaniiru. 3. Kutannoo barsiisonni ogummaa barsiisummaaf qaban hirmaannaa isaanii kan kaka'umsa qabuun mirkanaa'u. Inni itti aanu barumsa kutaa keessatti kennamu fooyyessuuf ragaa fi bu'aa madaallii gargaaranii jiru. Ragaa firii barattootaa ka'umsa kanaan dura ture waliin wal bira qabanii yoo ilaalamu fooyya'aa ta'u. Barsiisonni umriif sadarkaa barattootaa ilaalcha keessa galchuudhaan malaawwan madaallii adda addaatti fayyadamanii kenniinsa barnootaa fooyyessaniiru. Manni barumsaa barattoonni hooggansa irratti akka hirmaatan saala lamaaniif iyyuu walqixa carraa kennu. Maatiin ijoollee hojii manaa kennamu ilaaluudhaan yaadatti kennu. Maatiin barataa tokko qaamaan dhiyaatee firii barataa isaa hordofu. Hanqinoota keessaa muraasa hoosni kaasu manni barnootaa meeshaalee sadarkaa eeggatan kanneen akka mana yaalii, mana kitaabaa, handhuura gabbisaa, kiitisaa fi humna namaa gahaa dhabuudha. Ragaan qorannoo irratti muuxannoo wal jijjiiruuf sagantaaleen mana barumsaa irratti xiqqaa ta'u. Barsiisonni barattoota fedhii addaa qaban mala adda addaatiin dursanii adda baasuun deeggaruun laafaa ta'u. Faasilitiin mana barumsaa kanneen akka dirree ispoortii, meeshaalee taphaa, kitaabileen wabii gahaan dhibu. Gosa barnootaan
Maatiin barataa haala wal fakkaatuun barattoota isaanii hordofuu dhabuu. Maatiin barattootaa meeshaalee barnootaaf barbaachisan seeraan guutuu fi dhabuu kun muraasaan jira jechuudha. Gabaasni kan mana barumsaa kanaa kana fakkaata. Kanumaan isiniin jedha galatooma. Haamleedhaan geggeessina. Al takka iyyaa fooricaatii haamlee. Barsiisaa Shifarraa Hayilee fi Barsiisaa Girmaa Taaffasaa bakka kanatti barbaanna. Barsiisaa Shifarraa Hayilee fi Barsiisaa Girmaa Taaffasaa. Itti aanee kan jiru barattoota keejii keessaati. Afaan Ingiliffaatiin namoota lamatu of ibsu. Isaaniin haamileedhaan simanna. Fiikootiif urjii.